Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan har'aatan isinii dhiyeessaa. Har'agaa odeeffannoon guddaan akka Oromiyaatti jiru marii hawaasaati. Waltajjiin marii hawaasaa mata duree sabdaneessummaa, obbolummaa, nageenya waaraa fi badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun mariin uummata hedduu hirmaachise godinaalee adda addaa magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffameera. Akkasuma kanaan godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaatti mariin hawaasa hirmaachisee har'a gaggeeffameera. Mariin qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee fi hooggantoota mootummaa federaalaa fi naannoleetiin durfame kun magaalaawwan Oromiyaa lakkoofsaan 20 caalan keessatti har'a akka adeemsifamaa oolee beekameera. Magaalota hafan keessatti sagaa haaluma wal fakkaatuun kan gaggeeffamu ta'a. Mootummaan uummata bal'aa dhaggeeffachuu danda'u kan jiru ta'uu isaa mul'isa. Egaa waltajjiiwwan marii kun magaalota adda addaa keessatti gaggeeffamuunsaa haala wal fakkaatuun mariin kun torban darbe keessaa magaalota naannoo Amaaraa keessatti kan adeemsifame ta'uunsaa ni beekama. Marii kanas hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee gaggeessaa turanii. Egaa waltajjiiwwan marii kanarratti qaamoleen hawaasaa adda addaa yaada dhiyeessan jira. Rakkoo bulchiinsa gaarii wajjin walqabatee haalli jiru maal akka fakkaatu, rakkoo nagaa wajjin walqabatee akkasumas fayyadamtummaa diinagdee fi dhimma qaala'insa jireenyaa irrattis hawaasni yaada kaaseera. Egaa qaamoleen mootummaa waltajjiiwwan marii kana gaggeessan yaadaa fi gaaffii hawaasni kaase kanaaf deebii kennaniiru. Keessumattuu ammoo yaadawwan waltajjiiwwan marii irratti ka'an kun gara fuulduraatti mootummaan kallattii ittiin hojjetu kan mul'isan ta'uun isaanii ni beekama. Mootummaan federaalaas ta'ee naannolee waltajjiiwwan marii kanarratti yaadota hawaasaan ka'an irratti bu'uuraa'uudhaan gara fuulduraatti wantoonni adda addaa sirreeffanii fi kallattiin ittiin deeman kan kaa'amu ta'a jechaadha. Mootummaan haala kanaan hawaasa dhaggeeffachuun gadi bu'ee hawaasa wajjin mari'achuun bu'aan inni argamsiisuu danda'u olaanaadha. Tokkoffaan hawaasni mootummaa na dhaga'uun qaba jedhee yaada. Mootummaa na dhaga'uun qaba jedhee yoo yaadu mamii malee rakkoosaa himata jechaadha. Rakkoosaa yoo himate ammoo mootummaan inni qabu kan furuuf ta'a jechaadha. Maaliif mootummaa kana kan file uummatadha. Sagalee uummataan kennameen mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun filatame jechaadha. Gaaffiin uummatarraa ka'u gaaffiin qaamoleen hawaasaa garaagaraa mootummaadhaaf dhiyeessan deebii kan argatu ta'a jechaadha. Gaaffiin qaamoleen hawaasaa garaagaraa mootummaadhaaf waltajjiiwwan marii hawaasaa irratti dhiyeessan kun deebii akka argatuuf haala mijaa'aatu uumamaa jechaadha. Inni kun egaa akkaatuma kanaan sadarkaadhaan qaamolee hawaasaa adda addaa bira kan ga'u ta'a jechaadha. Mootummaan hawaasa dhaggeeffatee gaaffii isaatiif deebii yoo kennu bu'aan argamu kan hundaati. Biyyatu fayyadama, nagaan akka bu'u taasifama. Rakkooleen hawaasa diinagdee hedduun furmaata akka argataniif balbalatu banamaa jechaadha. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti haala kanaan marii qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachise gaggeessuun bu'aansaa olaanaadha. Akkaataa kanaan dura beekamuun egaa humnoonni adda addaa rakkoon nagaa akka babal'atuuf hokkarri akka bu'uura qabatuuf socho'aa turanii. Naannoo Oromiyaa keessatti keessumattuu immoo dhalattoonni Amaaraa akka miidhamaniif carraaqqiin taasifame jira. Isa kana garuu kan raawwate uummata Oromooti miti. Kun beekamaadha. Waan uummanni Oromoo kana raawwate fakkeessuudhaan jibbi akka uumamuuf hojiin hojjetamee akka jiru ni beekama. Hawaasni naannoo Amaaraas kana ni hubata. Uummanni Oromoo gocha akkanaa keessaa harkisaa akka hin jirre beekamaadha. Maqaa uummata Oromoo da'eeffachuudhaan dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan akka miidhaman kan taasifamu. Oromoo fi Amaara gidduutti jibbi akka uumamuu fi walfixiinsi akka uumamuuf waan barbaadamuuf. Egaa waltajjiiwwan marii kun haala akkanaatiin gaggeeffamuun isaanii rakkoo walshakkii hawaasa keessatti uumuudhaaf carraaqame hambisuu fi fala waaraa argamsiisuudhaaf shoora olaanaa kan gumaachu ta'uunsaa beekamaadha. Odeeffannoon itti aanu dhimma xiyyaaraa Tsahaay jedhamuun beekamtu egaa xiyyaarri durii Itoophiyaatuun biyya Xaaliyaan turte waggoota hedduudhaa fi egaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya kana waliigaltee qondaaltota mootummaa Xaaliyaan wajjin taasisaniin xiyyaarri hambaa kun kan Tsahaay jedhamtu kun gara Itoophiyaatti akka deebituuf carraaqii olaanaa taasisaniiru. Akkaataa kanaanis Tsahaay
gara Itoophiyaatti deebitee jirti jechuudha. Tsahaay wayitii amma as Finfinnee jirti. Magaalaa Finfinnee keessatti akka daawwatamtuuf haalli mijaa'eera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee har'a akka beeksisanitti Tsahaay godaambaa yaadannoo injifannoo Adwaa keessatti haala ittiin daawwatamuu dandeessuun akka ol kaawamte beeksisaniiru. Egaa godaambaan kun guraandhala 3 bara 2016 kan eebbifamudha. Godaambaa kana keessatti hawaasni Tsahaay kan daawwatu ta'a jechaadha. Odeeffannoon itti aanu dhimma naannessa meeshaalee waraanaa irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa waa'ee naannessa meeshaalee waraanaa irratti kanaan dura haala adda addaatiin himamaa ture. Odeeffannoon dhimma naannessa meeshaalee waraanaa seeraan ala irratti xiyyeeffate kan himamu ta'uun isaanii beekama. Yeroo adda addaatti mee dargaggoonni suuraa isaanii daawwattan kun Amaara moo Tigree fakkaatu laata? Moo namoota kibbaati? Tarii Oromoo ta'uu laata? Maaliyyuu haa ta'an namoota seeraan alaati. Gocha seeraan alaa irratti otoo bobba'anii jiranuu to'annoo jala oolfaman. Naannistoota meeshaa waraanaa seeraan alaa Maqaleerraa ka'uudhaan magaalaa Allamaaxaa keessatti to'annoo jala oolfaman akka ta'an odeeffannoon har'a ba'ee mul'iseera. Eenyuyyuu haa ta'u egaa gocha seeraan alaa irratti bobba'an hundumtuu diina biyyaa fi ummataati. Haala akkanaa kanatu biyyi nagaa fi tasgabbii akka dhabdu taasisee ture. Humnoota faayidaadhaan wal hidhantu qindaa'uudhaan gocha naannessa meeshaalee waraanaa irratti bobba'ee jira. Dargaggoonni meeshaalee waraanaa raadiyoo qunnamtii wajjin magaalaa Allamaaxaa keessatti to'annoo jala oolfaman kun qofaa isaanii waan jiran akka isinitti hin fakkaanne kan isaan duuba jiru jira kan ergateen qabu jechaadha. Dhimmi kun faayidaadha. Faayidaa wajjin kan wal qabate waan ta'eef bu'aa dinagdee argachuudhaaf jechaadha. Dargaggoonni kun itti hirmaatan kan duuba taa'ee ergatus bu'aa dinagdee argachuudhaaf socho'a waan ta'eef haala kanaan biyya keenya keessatti sochii kontiroobaandiitiin meeshaaleen waraanaa akka naanna'an taasifamaa jira jechaadha. Kanaan dura Koomishinarri Gumruka Itoophiyaa obbo Dabalee Qaabataa odeeffannoo kennaniin meeshaaleen waraanaa kan naanneffamanis ta'ee sochiin daldala kontiroobaandii kan babal'atee jiru qindoominni waan jiruuf jechuudhaan odeeffannoo kennaniin mirkaneessanii turanii. Egaa qondaaltonni mootummaas gocha badii kana keessatti kan hirmaatan ta'uun isaanii beekamaadha. Neetwoorkiidhaan qindoominaan waan hojjetamuuf naannessi meeshaalee waraanaa babal'ate jechuudha. Meeshaaleen kontiroobaandii kanneen biroos haaluma wal fakkaatuun akkaataa kanaan qindoomina taasifamuun kan sosocho'aa jiranii. Isaan kan egaa qolachuun barbaachisaadha. Yakka naannessa meeshaalee waraanaa qolachuudhaaf ammoo uummanni bal'aan mootummaa maddii hiriiruudhaan socho'uun dirqama yeroo ammaa gaafatu akka ta'e hubachuun deeggarsa gumaachuun barbaachisaadha. Egaa hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Yeroo birootis haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan gaarii isin fayyaduu danda'an kanan isin dhiyeessu ta'a. Odeeffannoon kun namoota biroo biras ga'uu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib kan gootaniif isin yaadachiisa. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.